har'a akkaataa isin shari'aa zeeniin biyya ergattan rasiida haga feetan karaa salphaadhaan karaa gabaabduudhaan miiseejii keessatti cinqamuun kan hin jirre karaa salphaan isin agarsiisa nafaana bu'aa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaamtaan dagannee ashama harka fuune. Ani riyoodha. Riyoo shaafii yuutuubiin kiyya, feesbuuk peejiin kiyya riyoo peej jedhama. Kanaafuu warri haga uwwanaatti yuutuub kiyya sabiskiraayibiin godhin riyoo shaafii jechuun sarchi godhaati. Hin dhufaa waa diimaa bukkee jirtu sana tuqaati mallattoo notifikashinii gisee dhufte tuqaati gurra lama itti godhaa gurra malee waa dhagahuu hin danda'u. Inshaallah akkaataa isin biyyatti ergattan gabaabinaa isin agarsiisa nu faana bu'aa. Obboleewwan erga gara barumsaa dhufne akkaataa zeen biyya ergatan haala xiqqoodhaan haala namni akkam waa hin galleef ni galaaf haala xiqqoodhaan akkasiin biyya ergattan isiniif qabadheen dhufe. Kanaafuu haga uwwanaatti warri YouTube channel subscribing godhin namni haga uwwanaatti maatii naaf hin ta'in maatii keenya ta'a. Waan beeknurraa walii qoonnee wajjiniin barannaa. YouTube keessa seenaati mata duree bakka sarchii kanatti riyoo shaafii qubee takka kan barreessanii sarchii gootanii san booda kunoo akkuma beekamu isiniif baha jechuudha. Riyoo shaafii kunoo profaayiliin isaa kana tuqaatii subscribe godhaa. Viidiyoo bakka viidiyoo itti kan tuqaatii viidiyooleen gadhiisee kan hin kaleessa gadhiisee miseenjeraa waa'ee miseenjeraa fa'i waan ajaa'ibaati. Warroota akkaataa kaardii mobaayilii biyya erganu kunoo viidiyoo lammaffaa irratti. Kanaafuu obboleewwan keenya subscribe gootanii mallattoo notification gubbaa mallattoo notification gama cinaa jirtu gurra itti tolchaa. Akkasitti inshaallah hamma gabaabinumaa isin agarsiisa akkasin zeeniidhaan biyya ergattanu kan sabaas inshaallah gaafii keessan irratti hundaa isiniif dhiyeessa. Akkaataa isin zeeniin biyya ergattanu haaluma agartan kanaan haala qallaaliidhaan urjii takka marraa sadii gootanii maslaalii itti gootanii itti gootanii zeeniidha kun. San booda obboleewwan kiyyaa akkuma isin agartanu Paakistaan, Neepaal, Afgaanistaan, Indiyaa fi Filiippiinii Gaanaadha. Wanti isin asirratti argaa jirtanu garuu nuti immoo akkamiin ergannaa yoo isiniin jedhe amma asitti dhufeera miti kun asitti tarreessa jira miti kana maaliin gochuu qabaanii lakkoofsa Itoophiyaatiin akkasiin meedhe duwwaa 25 amma lakkoofsa Itoophiyaatiin haqeera kana sending godhaan afwan abduuban deebi'a. Akkuma agartan duraan raqama dogoggoreetanii irra deebi'een isin agarsiisa. Warra hin galiniiftu jira warri viidiyoo ammaa nutti dheerateetiin jara jirtan obsaa namni hin galiniif suutumaan habaratu. Kanaafuu obboleewwan kiyya wanti asirratti dhufne waan nama barsiisuuf gochi ta'ennaan galuu fi qabatuutumaan duwwaa lakkoofsa sirrii naqeen jira amma sending godhaa waan naaf fide walumaan laallaa kunoo naaf fidee jira. Angaruu birrii 15 fi halaalaa 59 keessaa qaba. Erguun barbaanne osoon erguu barbaade birrii hagan ergu sana itti rukuteetan osoon erguu fedheetii qarshii hagan fedhe sana itti rukuteennaan hanguma kanaan isin irraa deema. Qarshii 15 20 30 barbaadan kanuma.